yeroo deemta yaa jarana namni waan ajandaa san deebisuu hin dandeenye jijjiiruu hin dandeenye namni ofiifuu hiikoo tafsiiraan bahin faatiyaan bahin afaan salaataan bahin quraanaan bahin quraana qaree maaluma godhaan dhibeen ani jaldeessarra warra kanaa turre waan hin ajaa'ibsa wallahi jaldeessee kaafiraa bar kan qophaa'eef jahannamii bar ati gartee hin beeytu islaamummaarraa wala baatu nama quraanaan qareen barreessuu hin beeyne dubbisuu hin beeyne faa jira waan quraana jiru faan jiru itti dhayxee jana seete quraanaa bar jiran miiraan hin deemanii bar waan jarri san fidan quraana keetirraa fidan akkaataa biraa fidamanii jirti wanni yeroo garii gartee yeroo garii waan wangeela isaanii keessa jiru quraana keenyarra akka gartee waan wangeela isaanii keessa hin jirees qofa irratti walii gallee so kanaaf yoo isaan gama tokkoon fudhachuuti asii waan isaan achii gaafatan yeroo garii ka ofiitu hin fidne hin quban qabdu sanuu akka achi keessa jiru silaasan gaafatti kasii waan achi keessa hin jire dhuftee silaasii hin jiru waan kee wangeela keenya keessa maa kun asii jettee gaafachuu qabdi waan asiis jiru achiis jiru argisiisuun kee dirqama sirratti ta'a ati nuti wangeelaas nu qoree namni siin jeen jiru rabbiin kitaaba kana kitaabun anzalnaahu ilayka mubaarakun liyaddabbaruu aayaati waliyatadhakkara ulul albaab inni colleen aqlii qabu smartiin intelligensiin akka quraana kana dubbisuuf gama keessan buufne jedha bar kitaaba kanarraa garagaltee man a'rada an dhikrii fa inna lahu ma'iishatan dankaa jiraachaa jirta bar dhiphoo rakkoo social miidiyumarraa folowara barbaaduudhaaf waliigallee wallaahi namni wangeeluma dubbisu ija gartee jefoonii tanaan miti ija furate isaan jedhan aqlii tanaan silaa wahuma dubbise wan kiristaanummaa keessan ta'u wangeeluma bichaa dubbise maal nuti kashaadaatti qabsiisuu jirruun quraanaani Maatiyos, Marqos, Luqaas, Yohaannis bakka gadi ragaa gartee Phaawulosis haa galatamu osoo jiraate Phaawulos kanaan illee silaa jiraate galatoomin jedhaan bar ummata kana waaqayyoon tokko jettee dubbattee bar waan adda addaa baxabbaxus abbaa qofaa waa hunda uumeeteen bar nuuf garuu waaqayyo tokkichaa jireeteen bar innis abbaa isa waan hunda uume walii galle waa'ee hedduu waa'ee Yesuus dhugaa bee fadhasaa tiraas baxabbaxus walii galle nuti barnoota Yesuus ha wangeela keessa jiru biyya lafaarra jiru barsee jennu gartee wohuma isaaniitiin bar ragaa irratti baasu jira malee quraanaa miti bar waaqni tokko jirana ani namaa miti ja ani hinduu ja ani mul'adhu ja ani waa hunda danda'a ja Yesuus ani hin danda'u ja abbaan na caala ja Yesuus abbaan na erge ja walii galle kan dhugaa naa ba'u jira ja dubbiin kan an dubbadhu kun kan kootii miti jedha bar Abos isaatu angoo namarratti akka gartee biyya lafaa kanattis lafa waaqarrattis naa kenne waaqarratti maal bulcha silaa inni walii galle kanaan gartee uummata amansiisu jirra isin barreeffatanii isin dubbisan ijoollee islaamaa akkanuma jiraatan social media kana keessa aqlii teessanii deemaati ta'a baradha waan garii loogoo gartee garee shaadaa fa'aa irra keessanii ganda san teessan akkanuma ani maal ustaaza jedheetiin nama follow jala deemeen laala waa takka irraa quban qabdu waa takka profaayilii si yoogattuu itti sirbaa fi caffaruun waa takka irraa quban qabdu aadaa Oromoo hin beeytu amantii si hin beeytu eenyummaa si hin beeytu akkanuma deemte akkuma hayawaana kanaa miti dubartii ta'a bakka isin hin male barsiisi mana kee baradhu dura walii galle kanaaf loogoo tana fudhattanii gareen tun maqaa isaan maraachuu jirtu gareen shahaadatayni tuni hin maraachite ummata isaan beekan barsiisaa isaan beekan dhiira isaan beekan akkana guuraa jiran waan isaan beekan waan gartee namni islaamni nun beeyne waan duraan farshoo ganda keessa xuuxxu ta'u quraana hin beeyne madarasa hin beeyne ta'u takka amma 27 islaamaa keessa ture hin beeku jedha quraana barattee hin beeku eenyurra baratte hin baranne gana kiristaanummaa barattee deemte hin baranne baatii sadiinaa kannaa jetti laal baatii sadiinaa kannaa jetti nama kanaan kiristaana jetta immoo peenti islaama jetta akka baatii sadiinaa kannaa jedhe yoo ragaa gaafatte jalde isaan fidadhaa qooyaa naa dhufu barsiisaan koo naa dhufu akkana nama sammuu namaa fayyadamu sammuu isaa tana dhiisee ta'u sammuun isaa geemuma taphachuu bakka hanqanumaaf deema jiran waan biraatii miti irraa fagaadha murtaddii tokko irraa fagaadha isin jedhan nama dhageessan isin ummata nama dhageenya islaamni silaa gartee wayita rabbii fi nabiyyiin waa murteesse gartee idhaa qada Allah wa rasuulahu amran an yakuna lahumul khayra filannoon qaban dhiisee tuman san irraa fagaachuu galle tanaaf alhamdulillah wallahi ilaahan qabiyya lafaa kanarraa deeman iyya ni beekan akka Yesuus waaqan jenne wangeela keessa ni beekan hin jirtu ifumaaf rakkachuu jiran malee sillaase kan jedhu hin jiru Yesuus ergamaa abbaan erge jedha Yesuus abbaan na caala hoo jedha waligalee Yesuus Istifaanos irratti illee aaboo hin qabu gartee otuu oliisii kan namoo baatte humna irratti hin qabdu jedheen bari Yesuus Kiristoos aaboo qaba jettan malee takka hin qabu
Isxifaanoositu isarra qaba. Hidhuudhaas ajjeesuus fannisuus gallakkisuus irratti hin qabani beeytaa jedheen. Eeysaa dhuftee boo jedhee ni barate. Hin deebisneef Yesuus. Ani akkaan aaboo humna sirratti qabuun beeytuu jedheen. Eeyyee jedheen Yesuus Kiristoos otoo olisii kan nama baatte narratti hin qabdu jedheen. Waaqayyo akkanaa kana kan namni gartee isaa jaju. Waaqettanii nama ta'uu beeytan jiran. Kanaaf waan waaqummaa isaas ibseettan. Waan barnoota Yesuus hin fudhattan Phaawulos nuti Yesuus jennu Phaawulos jettan. Phaawulos barataa Yesuus keessaa miti. Yesuus wal arkeen beeku. Yesuus irraan baranne jiran. Phaawulos Yihudaa, Phaawulos Faranji. Barattoonni Yesuus hundi warra Yihudootaati. Saba san keessaa filame. Biyya sanit dhalate. Nama Naazireeti. Barattoonni isaas achi dhalatan. 12 filate gartee akkuma Luqaas 6:12 halkan guutuu gaarratti wal beekaa kadhachaa bulee Waaqayyo halkan guutuu gaara kadhatu. Gaara irra ta'ee kadhatu halkan isaa. Halkan gaara bulee bar. Sa'a 12 guutuu gaara keessa bulee qabbana san keessa Waaqayyoon kadhachaa bulee abbaa kadhata. Abbaa tokko isan kadhadha. Abbaa qootii fi keessan kan jedhu. Abbaan na caaloo jedhe. Hin caaltu abooti usnurraa. Hin caaltu jettanii na sinteessanii. Abbaan na caala tokkicha. Barsiisaa gaarii illee naan hin je'inaa jedhe Yesuus. Gaariin tokkicha Waaqayyo tokkicha qofaa jira jedhe. Isin hin fudhattan gaa. Hin fudhattan. Isa wangeelaan wal quba qabdan shobbisuu malee. Dhugaaf hin yaatan. Wangeeluma keessanii isin rukutu jira laa. Wangeeluma keessanii ashahadu. Warra akkana jedhu gooftaa fudhate akkana deebisu jira. Walii galee. Kanaaf koottaa gara Rabbii tokkichaa isa hin duune, isa hin nyaanne, isa hin rafne, isa hin muine, isa hin rafne. Isa dhiiran taane, isa qaama saalaan qabne. Isa nama hin fakkaanne uumama isaatiitti hin fakkaanne. Isa lafarra hin jiraanne. Isa waa hunda gararraa waaqa gartee waaqarraa ol fiixee waa hunda olii kan jiru sana. Gartee istawaa alaa arshi. Rabbiin eessa jira faayittee garuu gaafattoo. Innaa lillaahi wa innaa ilayhi raaji'uun. Rabbiin eessa jira? Allahin eessa jira? Wallaahi laziim. Akkami namni waaqa tokko moo lama tokko jenna jedhama ammoo sadii qaama sadii. Yesuus abbaan jedhama, abbaan ilman jedhama, hafuurri qulqulluun abbaan jedhama. Adda. Hojiin isaaniitis adda. Amma abbaa fi Yesuus Kiristoos abbaa bira jira tokko wal keessa jiranii qaaman. Yesuus caljeeka waardii akkana dhaabbachuu jira laa Waaqayyo bira. Isxifaanos hafuura qulqulluun guutamee hojii ergamoota boqonnaa 5:55 ija isaatiin akkuma bantiiwwan waaqaa wallaalee akka bantiiwwan qaban ija takkaan abbaa harkeessee takkaan ilma harkeessee Yesuusin ilma namaa kan mirga Waaqayyoo dhaabbatu kanatti laa ilaarra dhaabbachuu jira. Yesuus maal waggaa 2025 manaan qopheesse jedhee maal qopheesse caljee dhaabbachuu jira. Abbaan kursii irra caljee isaa kanatti ilaala. Guyyuma tokko illee ilma kanaan hafuura fura dhufa qoddu kottaa hin jedhuun. Guyyuma tokko dhaabbachuu jira. Namni dhaabbachuutti hin jiru naan jettan koota mirga abbaa dhaabbachuu jira bara. Abbaan kursii isaarra teessoo isaarra abbaan hafuura jedha yoo fedhan bas ammoo kursii qaba. Kursii maal godha hafuurri kursii irra ta'a. Hafuurri qaama qaba. Kursii irra gixxiif jedhee taalaal kaa biyyiititti. Walii gallee. Abbaan takkaa biyya lafaa dhufu. Abbaan ani namaa miti jedha. Yesuus ani namaa jedha ilma namaa. Abbaan hin dhalan. Maaluma taatan jiran. Pheentee gurra aqli deebi'a. Kanumaan isin hin jedha. Isa dubbadhaa baqaa. Rabbi khayrii nu haa godhu. Alhamdulillah. Nu bariite galanni isaaf haa ta'u. Ameerikaa ganama godhee isin bira kana godhe. Yesuus kana raawwate. Rabbi kan kana raawwate. Aangoo kanamaa kan abiyyiif illee Waaqayyoon akka kana ni beeytani aangoo. Ragaan qaba wangeelarraa. Abiyyiidhaaf. Mootummaa biyya lafaa kana hundaa Waaqayyoon akka kanne. Yesuusiifis Waaqayyoon abbaan akka kanne. Anaaf illee gartee akka Waaqayyoon kanne. Kana amantu. Igaa jiran.